Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Haadhallee viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'e akka obboleettii teenya suuraa irratti argitan tun biyya Suudii Arabiyaa keessatti lubbuudhaan darbitee jirti yookaan mootiyyuu lubbuun ishii boqatee jira jechuudha. Kanaaf mootiyyuu reeffishii gara biyyaattis akka hin galle karaan cufamaadha. Hiriyaa ishee takka waliin jira isheen baay'ee rakkoo keessa jirti jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Isheen dhukkuba tiruu yookiin kaleetti naamina kan jedhamtu dhukkuba kanaanii miti. Dhukkuba amma dhufee kanaanii miti kan isheen duute dhukkuba biraatiin rabbiin lubbuu ishee haa maaru jenna. Kanammoo Suudii Arabiyaa keessa rakkoo baay'eetu jira. Rakkoo baay'eetu jira. Ijoollee lammii keenyaa kan yeroo kana kan mana jiru gadi hin baane akkasitti ofirraa facaasaniitiin dhagaa keessa bosona keessa bulaa jiran jechuudha. Ijoolleen lammii keenyaa kan Itoophiyaa baay'ee waan nama aarsuu fi nama gaddisiisudha jechuudha. Suudii Arabiyaa keessatti wanni yeroo kana ta'amaa jiru. Mootummaan achi ijoollee Yemen keessa jiraatan akka jiraniin ofirraa baasan jechuudha. Ofirraa baasaniitiin Suudiin mootummaa Suudii akka natti sisseenne kan jedhee labsii darbe jechuudha. Sababa maaliitiif akka ta'e hin beeku jechuudha. Baay'ee rakkoo jira. Suudii Arabiyaa keessa baay'eetu rakkoo jira. Warri Suudii Arabiyaa keessa jirtan hin dhageessan hin argitan ta'a jechuudha. Rakkoo kana baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. Ijoolleen dhagaa keessa bosona keessa akkasitti walitti baay'atanii namni tokkichi osoo dhibee kana hin fidin achi keessa kan qabaatu ta'e ijoollee sunniin uummanni sun marti akka qabamutti jechuudha. Kana nyaata dhugaatii malee uffata malee akkasitti dhagaa keessa kan ijoolleen bulaa jiran baay'ee nama gaddisiisa. Kanarratti mootummaan ammoo waan jiru tamtamaan akka murtee wayiitti kennuudha. Sheer godhaa adaraa keessa inni isin jedha. Baay'ee waan nama gaddisiisu yeroo kanatti namni dhibee kana sodaataraafuu manaa gadi hin baahanii manatti of eegani. Garuu isaan ijoollee lammii keenyaa manaa buqqisaniitiin daggalatti gatan yeroo kana dhagaatti gatanii jiran jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Kana maras dubbachuuf miti ani obboleettiin teenyutuun ammoo kan duutes gara reeffishii galaa hin jiru gara biyyaa reeffishii galaa hin jiru. Hiriyaa isheetuni kunoo lakkoofsa sirra jiru kanaan argattanii dubbisuu ni dandeessan jechuudha. Rakkoo maal keessa akka jirtu waan ishee gargaaru barbaachisu yoo gargaartan baay'ee gaariidha jechuudha. Namni yoo du'e duniyaa gubbaa tana fudhatee hin du'u jechuudha. Homaa takka jechuudha. Uffata guyyaa saniitiin du'e irraa baasaniiti kan isaan nama awwaalanii. Haa ta'u namni gubbaa kana jirutti jireenya gubbaa kanaa jiraatutti osoo waan ta'een nama gargaareen baay'ee gaariidha. Gargaarsi yooma akkasitti birriidhaan miti qofti. Birri qofaa miti gargaarsi isinii galaa miti. Birri qofaa miti gargaarsi. Gargaarsi jechuun deeggarsa yaada wal jijjiiruun waan tokko. Obboleettiin teenyatuun immoo yookaan birrillee kan barbaadu reeffishiis kan immoo yoo rabbi jedhe karaan banameetiin kan galu yoo ta'e kinoo lakkoofsa asirra jiru kanaan hiriyaa ishii dubbistanii gaafachuu ni dandeessan jechuudha. Obboleettiin teenyatuun maqaan ishii Miimii Kaayyoo jedhamti. Dhalattuu Arsii Nageelleeti jechuudha. Iddoon itti dhalatte Arsii Nageelledha. Mucayyoon maqaan ishii Miimii Kaayyoo jedhamti. Lubbuun ishii darbitee jirti. Rabbi lubbuu ishii haa maaru jechaatu. Sheer walii godhaa. Warri Saudi Arabiyaa keessa jiru baay'ee rakkoo keessa jiranii. Baay'ee rakkoo keessa jiran ijoolleen ala hojjetan jechuudha. Ijoolleen ala hojjetan baay'ee rakkoo keessa jiranii. Warri mana keessa hojjetan rakkoo kana arguu dhiisuu dandeessanii dhaga'uus dhiisuu dandeessan jechuudha. Wanni irraa beekamu hin jiru. Kanaaf immoo ijoolleen ala jiran baay'ee rakkoo keessa jiranii isiniin jedhaa. Viidiyoo tana sheer walii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha.